icciitiin kuni guddaadha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jaallatamtoonni maatii Waaqayyoon kan jaallatan, innis kan isin jaallatu, arjummaa fi araara isaa isa guddaadhaan iddoo kan walitti isin qabee guyyaa har'aa fuuldura kabajamaa taabota qulqulluutti seera wangeelaatiin qulqulluu fannootiin eebbifamtanii ajandaa irraa kan nuuf taatan obboloonni keenya misirroonni walda Gabri'eel fi Askaala Maariyaam, akkasumas maatiiwwan Waaqayyoo beekaa qulqulluu Yohaannis Afaan Warqee, ija Waaqayyoo kan isiniin jedhee abboonni koo luboonni tajaajila qulqullaa'aa icciitii samiitiif kan ariifattan obboloonni koo diyaaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, akkasumas miseensonni gamtaa tajaajiltoota hundumti keessanuu jaalala qoricha keenya feesaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa nu gaafatti qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam bultanii, akkam yeroo kana geessanii ulfaataa kan ta'e Waaqayyo maqaan isaa bara hamma baraatti kan galatoome nuuf haa ta'u. Giiftii durbee maaramii gonfoo qulqullummaa kan taateef qulqulloota hunduma wajjin maqaan ishee kan galatoome nuuf haa ta'u. Icciitiin kun guddaadha jedha qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irratti. Egaa har'a hunduma keenyaaf akka asitti walitti qabamnuuf sababa kan nu ta'an qulqulluu taabota Waaqayyoo bultoo Waaqayyoo fuulduratti fannoo qulqulluudhaan kan eebbifaman seera wangeelaas kan eegan obboloonni keenya nu gidduu jiru gabaabsinee waa'ee cidha mana kiristaanaa, waa'ee gaa'ila mana kiristaanaa qulqulluu wal faana dubbanna. Waaqni abboota barsiisenus akka barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Icciitiin kun guddaadha jedha qulqulluu Phaawulos yeroo dubbatu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irratti. Egaa Waaqayyo jalqabaatii kaasee seera uumamaa irraa kaasuudhaan akka nutti hime keessumaa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 yeroo hiikni maqaasaa bareedaa miidhagaa kan galateeffatamu jedhamee kan dubbatameef Addaam abbaan keenya yeroo uumame irraa eegalee hamma gargaartuun isaa Hewaan, hamma isa faana jiruu kan isa mo'achiisu Hewaan, hamma isa faana kan milkaa'ina bara jireenya isaa isa gonfachiistu guutuu kan isa taasistu Hewaan hanga uumamte irraa kaasee hanga guyyaa irraatti Waaqayyo walitti dhufeenya nama lama gidduu jiru, innis kan saala faallaa shamarranii fi dhiira gidduu kan jiru deddeebi'ee kitaaba qulqulluu keessatti yeroo dubbatu abboonni akka Abrahaamiif Saaraa, kanneen akka Yisaaqii fi Ribqaa, abboonni qulqulloonni bara kakuu haaraa keessaas kan akka Haannaa fi Iyyaaqeem እግዚአብሔር ጸጋ ዘአብ qulqulloota hedduu argamsiisaa turani. Egaa Phaawulos icciitiin kun guddaadha jedhe. Maal jedhee dubbata? Egaatiin kana booda lachanuu qaama tokko ta'u, lachanuu foon tokko ta'u, kana booda kombaan hafeera, kana booda Addaam jalqaba yeroo uumamu Waaqayyo arjummaa isaatiin cinaacha isaa keessaa kan kaate foon bareedduu sana, lafee bareedduu sana akka isaaf guute har'as akkuma galeessaa hir'ina guuttachuudhaan isaan tokko ta'u nama lama miti kana booda. Garuu jedhe Phaawulos anaan kan na dinqu garuu icciitii lamaan isaaniif tokko ittiin ta'anidha. Anaan kan na ajaa'ibu garuu icciitii lamaan isaaniif ittiin tokko ta'anidha. Icciitiin kunillee jedhe isa lafa qofarratti hafu miti oo ani dhugaan isiniin jedha mana kiristaanaa ishee saniitti Kiristoos hin fakkeessee isinitti hima. Misirrittiin mana kiristaanaati, misirroon immoo Kiristoosidha. Bultoo Waaqayyo kan ta'an lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti egaati namni bultoo Waaqayyooti isin mana qulqullummaa Waaqaa akka taataniin beektanii akka jedhu bultoo Waaqayyoo lama shamarraniif icciitii ittiin adda ta'an kan mana kiristaanaaf kan Kiristoos ta'u bu'uurri isaa kitaaba qulqulluu ta'uu kaaseetu nutti hima. Jedha egaa Phaawulos yeroo dubbatu icciitiin kun guddaadha sababni isaa
Icciitiin kun maaliif guddaa jedhame? Phaawulos maaliif icciitii kana guddaa jedhee waa? Kiristoosiitii mana kiristaanaatiin maaliif fakkeesse jennee yoo ilaallu guddaadha kan jedhame tokkos warri gurguddoonni abboonni eebbifaman irraa kan argaman icciitii bu'uuraadha. Gaa'elarraa bara kakuu moofaa fi bara kakuu haaraa keessatti abbooti gurguddootu argamaa ture. Yaaqoob, Yisaaq qulqulloonni Waaqayyoo kan argaman gaa'elarraa. Abrahaamiif Saaraa gaa'ela qulqulluurraa qulqullichi Yisaaq ni argame. As dhufnee gabaabsinee bara kakuu haaraa keessatti yeroo ilaallu እግዚአብሔር ጸጋ ዘአብራ ተክለ ሃይማኖት ሐናሚ ኢያቄም ራሙ ቁልቁሎተ ሁሉ መኬሳ ሰቢ ከነ ከንዱርሲቴ ላታ ከነ ከንዱርሲቴ ሰቢ ለመፋን ሰቢ እሺ ጀልቀባ ጫልቱ ዱቤ ማረሚቱ አርገሜ ጋይሊ ከበጃ ከሲ ዋንቀቡ ጉርጉዶኒ ቤርቶን ዋንቄ ሰባኒ ፍቺቲ ኩኒ ጉዳለ ቶኮስ ኢቲቲ ኩን ጉዳለ ከንጀለ ጋኤላ ካን አርገምነ ክርስቶስ ኢየሱስ ጋኤላ ይረጥ ያርገሜ ቢስዋንቴ ፍቺቲ ጉዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጃለለ ለማቲፍ ጀጂ ሮ ገረ ለማቲ ሩፉ ኦፊሳ ጋኤላ ካን አርገሜ ቢቲ ሰኒ ዲራ መሌዳ ካን ያርገሜ አፉሩ ቁልቁሉዳ ካን ያርገሜ ገሩ ጉዱማቲ እቺቱማ እቺቲ ከና ኸበጀ ጀረ ከና ብሱዳፊ ዋቅኒ ቺዳኒ አርገሜ ጋኤለ ቺዳረት ያርገሜ ከን ይብስ ከናፊ ቺቲ ጉዳይ አይደለም እቺቲ ጉዳይ እቺቲ ኩኒ ጀለ ጳውሎስ ቶኮስ እቺቲን ኩን ሉቡ ፊ ፎኒ ኢሌ ኤባ አዳንቺ እንደዋን አርገምሲሱ እቺቲ ጉዳይ አይደለም አቡኒ ባየ ጋኤላን ኤብፈመኒፍ ሰኒ ኤብፈም ያርገምሲሱ ሁንዲ ከኛ ፍሪ ጋኤላት ዋንታኔ ቁልቁሎን ዋቀዮ መነክሶን ቁልቁሎን ዋቀዮ ዱርቦን ቁልቁሎን ዋቀዮ ራጆኒ ዱከሞኒ ቁልቁሎን በርሲሶን ቁልቁሎን ዱበርቶኒ ጉለታ ዱቢ ቁልቁሎታ ከሰቲ ከነላሉ ቁልቁሎን ሰግለን መለ ክርስቲያና ከዲሳተ ነው ፍሪ ጋኤላት ከናፊካ እቺቲ ኩዲ ጉዳ ለደ ከነዱ በቁልቁሎ ጳውሎስ እቺ ከነ የሮ ሁንዱማ አርጁማ ሳቲ ናከኑራ ፈጌሲ ለጃለን ሳኑ ፋተው እንግዲህ ጋብቻ ነው የሚባለው ይካ ሳይሮ ይላሉ እቺ ለጀቹ ጋብቻ ጀቹ ማለዳ ጀንደ ገባብስኔ ሮ ይላል ጋብቻ ማለት እሱም ከሷ ጋር ብቻ እሷም ከሱ ጋር ብቻ እንደማለት ጋብቻ ማለት ሰርግ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ሰርግ አይደለም ጋብቻ ነው እሱ ከሷ ጋር ብቻ የሚሆንበት እሷም ደግሞ ከሱ ጋር ብቻ የምትሆንበት ይሄ ምስጢር ታላቅ ነው ይገርማችኋል ሰው ጋብቻውን ከፈጸመ በኋላ ብዙ ፈተና ብዙ መከራ ብዙ ስቃይ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ዛሬ አምኛለሁ ተቀብያታለሁ ብለን እኛ ወንዶች የተቀበልናትን እሷም ደግሞ አምኛለሁ ተቀብያለሁ ብላ የወሰደችው እንድትመሰክር በስቃይ ውስጥ አልፋ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ እንደሞተ ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ ለቤተ ክርስቲያን እንደሰጠ ሙሽራውም ደግሞ ራሱን አሳልፎ ለሙሽሪት ለመስጠት ሙሽሪትም ደግሞ ራሷን አሳልፋ ለሙሽራ ለመስጠት ይፈተናሉ ይቸገራሉ ስቃይ ያሉ ክርስቶስም ተቸግሮ ተፈትኖ መከራ አይቶ ለቤተ ክርስቲያን ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል ስለዚህ የኛ ጋብቻ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለጋብቻ ያልበቃንን እንዲያበቃን እርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን መጸለይ ስለሚያስፈልግ ነው ስለ ጋብቻ እንግዲህ ኤጋ እቺቲ ኩኒ ጉዳና ጀለ ቁልቁልች ኢሲና ጃይባ ቁልቁሎን ዋቀዮ የሮ ቲካን ጉዱማ ጪና ኡልፋቹ ጪና እቺቲ ጪና የሮ የብረደደ ደዲ ዱበተኒ ሙራሳ ሳንገሩ ካስነጅኒ ላለ ደቂቃ ከለፋለ ደሙላ ኤጋ ዋን እቺቲ ዳን አርጁማ ሳቲ ከፎሮ ቁልቁሉ ዳዳለተ ገሩ ጋይላ ከኒዳርገምለ ዮ ጋይላ ረድ ያርገመ ኤቢሱ እቺቲ ጉዳ ገደ ወንጌል ዮሐንስ በቆንዳ ለሁሉም ቲኬት ካስነ ዱርብስ ቃና ገሊለት እቺ ያከብ ያከተ ክርስቶስ ዱከቦን ኢሳ እርገቦን ኢሳ አከሳዋ መንዲቤክና ራጀች ትስተን ቤክና ከነራ ካሴቲ ኤፍሬም እንዲሶር ያቆልቁልች ዘሃፕ ኦፍ ስፒሪት ኪታበ ሳጀ ሙረቲ አከለ ጀደ ዋኤ ጎፍታን ጭቀረቲ ታሲሴ ዋኤ ከበጀ ጎፍታን ጭቃፍ ከኔ ዱበታ ሌት ጋና ታንክ ዩ ፎር ዘ ብሪንጊንግ ኦፍ ዘ ብራይድግሩም ዊዝ ዘ ግሬት ጆይ ሜ ቃና ገሊላ ሲ ሀገነቴ ፈቱ ገመቹ ፊዴ ነጌ
maal mana cidhaa jaallattaa misirroonni meesii agalateeffatanii gooftaa jedha. The bridegroom's crown announced you since you announced him. Amma jedha ela kabajjeettaati gonfoon mataa misirroota na teesse kabaja kee dubbatti. Mataa misirroota kan jiru gonfoon kabaja Waaqayyoo dubbata. Mataa misirrittiirra kan jiru gonfoon illee waa'ee kee dinqisiifatamee yaa gooftaa jedhaan qulqulluu Efreem ilmi Sooriyaa. Itti fufuudhaan akkas jedha. And the bride's crown shall adorn you, or the crown shall, and victory. In Cana's miracle parables, find this explanation. Yaagota, Kana Galila Timma, Injiti Lokate to the Pake Argate, Injiti Lokate to the Patibane, Esachina Namaka Episu, Gula Namaki Sakangala Dasi, Hana Keti Yagota, Injiti Lokate to the Pake Argate. Wanda misirroota qaanaa irratti argaman sana yeroo laanta kitaaba qulqulluu irratti kan nuuf barraa'e kan isin ajaa'ibu maqaan misirroota hin caqasamne inumaa maalidha kitaabni kan jedhu waa'ee Kiristoosii maala isaa dubbata malee maqaa misirrootaa nutti hin himu. Of jajuumsi misirroonni isin guyyaa sana cidha irratti Kiristoos affeeruu isaanii hin dubbatamne maal jedheetu dubbata si'a takka qofa waa'ee misirroo hin dubbatu namni innis jedhe misirroo waamee mana keessa deddeebi'aa kan ture maalati wayii akka mana kiristaanaa keenyatti cidhi mana kiristaanaa kan nutti maqaan misirroo sanaa Dookimaas jedhamaa jedha. Abbaan isaa ammoo fira qulqullicha duuka bu'aa Naatinaa'el biyya Qaanaa ishee Galiilaa keessaa kan ta'e Baatilaas jedhama jettee manni kiristaanaa keenya immoo nutti himtiiti. Misirroota sanaa nama dinqa. Ijoolleen obbolaan keenya kun misirroota sana fakkaatan kan sina jedhu. Misirroota sana yeroo laaltan seenaan isaanii kan barreeffame sanada xinnoo waraqaa irratti osoo hin ta'in ol ka'aatii dhaggeeffadhaa jedhamne kan ajajamnu kitaaba qulqulluu gubbaa irratti barreeffame seenaan isaanii. Hansin ajaa'ibu cidhi warra seeraan Waaqayyo faana bu'anii cidha isaanii godhatanii kan inni barraa'u kitaaba qulqulluu galmee jireenyaa irratti cidhi mana kiristaanaa kanaan beekamu. Warra sana yeroo ilaaltan misirroota sana baay'ee kan nama dinqu erga isaan gaa'ela isaanii godhatanii waggaa 2000 booda har'aatillee ni faarfanna Qaanaa Galiilatti gammachuun ta'e jenne. Har'allee cidhi keenya waggaa bara baraa isa dhuma hin qabneef kan faarfatamudha. Cidha keenya eebbisee kan bara baraa akka nu taasisu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kana seenaan cidhi mana kiristaanaa. Misirroota kana seenaa keessatti yeroo ilaallu gaafa sana kan isaan waaman Kiristoos isa waamanii kan biraa namni haadha Waaqayyoo bartoota isaan duuka bu'ootaaf ergamoota turan kan seen ajaa'ibu misirroota sana gola isaanii keessa deddeebi'ee wayinii kan buuse giiftii durbee maaramii turte. Misirroota sana miizota isaanii kan ta'anii hamaamoota sargii isaanii cidha isaanii kan ta'anii warra Waaqa jala ta'anii baratan duuka bu'oota turan akkuma cidha har'aa. Kan sin ajaa'ibu cidha Qaanaa Galiilaa sana irratti ergamoonni Waaqayyo irraa maayikiroo sakandii tokkoof keekiroosii tokkoof addan baane mana isaan keessa jiran sana dallaa abiddaatiin marsanii dhaabbatanidha waa'ee kabaja Waaqa isaanii. Kana kabajni icciitii gaa'ela mana kiristaana keenyaa. Gaa'ela keenyaas ergamoonni Waaqayyo durbee maaraniin akka nuuf eebbisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kana qofa miti hin dubbata abbaan keenya qulqullichi Efreem. Abbaan keenya qulqullichi Efreem Waaqayyoodhaan yeroo galateeffatu akkas jechuudhaan dubbata. Kan Qaanaa Galiilaa abbaa nama dinqaa kan Qaanaa Galiilaa nama dinqaa kitaaba isaa mazmur banta dinqilina yookaan immoo faaruu waa'ee warra durbootaa jedhu irratti yeroo faarfatu let the wedding feast thank him who multiplied the wedding jars and the poor for them. Manni Qaanaa Waaqa haa galateeffattu. Manni Qaanaa Waaqa haa galateeffattu kan cidha ishee irratti argamee jedhee erga raawwatee maal jedha who multiplied it is wedding jars for them. The king whom they have invited have poured out the wedding jars for them. Mootiin isaan akka keessummaatitti waaman. Yaa Kiristoos hooltu cidha keenya nu eebbisi kan jedhani ofii isaatiif ka'ee wayinii hojjetee buuseefi jedhani kuma kun nama dinqaa. Cidha eebbifamaa akkasiiti mana kiristaanaa kan jirudha. Isaan mootiin isaan Waaqa barsiisadha jedhanii kan waammatan ofii isaatii dhufe wayinii isaaniif buuse mana isaanii keessa deddeebi'ee. Erga jedhee booda maal jedha? Eegaa jedha namni Qaanaa ture hunduu kana ni ajaa'ibsiifate yaa gooftaa namni how
keessummaa ta'e kan hirmaatu waaqa nama adiiku kan eebbifamedha cidha kanatti. Maaliif Kiristoos cidha keessa jiru, Maariyaamiin cidha keessa jiru, duukamoonni cidha eebbisan, qulqulloonni Waaqayyoo ergamoonni cidha eebbisan keessatti hirmaachuudhu taasisuu miti hirmaachuudhu na eebbisiisa. Hammamaa gammadaniree warra cidha sana keessatti hirmaatan erga jedhee booda maal jedha? Who could turn away from the bright beauty and the gaze at you, O our Lord Jesus Christ? Namni hunduu miidhagina isaanii misirroota ilaaluu dhiisanii gara kee ilaaluu jalqaban yaa Gooftaa. Siraa ምንኛ ድንቅ እንደሆነ ተመለከቱ። እንደሆነ ሙሽሮች ዓይናቸውን አንስተው ወደ አንተ ማቀኑ አዞሩ። አሁን ዛሬ ሰርግ ስናዘጋጅ ጋብቻ ስናዘጋጅ ዓይናችን ወደ ክርስቶስ ነው። ዓይናችን ወደ ድንግል ማርያም ነው። ዓይናችን ወደ ሐዋርያት ነው። ዓይናችን ወደ ቅዱሳን መላእክት ነው። ስለሚባርኩልን ጋብቻችን እና በጋብቻ ጸንተን እንድንኖር ደግሞ የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። በመጨረሻ ጋብቻ ፈተና አለው። ጋብቻ ፈተና አለው። ንብን ስትመለከቱ ማር ትሰጣለች። ነገር ግን Egaa gaa'elli mana kiristaanaa qormaata qaba kan isin beekuuti qabda. Obbolaan keenya sana dhaguukan namoonni tokko anoo gaa'ela raawwadheeraa kana booda qophaa koo miti kana booda ga'oomu jiru laakki kana booddeedha dubbiin jiru. Damma kanniisa yoo laaltan damma kenniti garuu nama hidduu qofa miti ilkee namatti buqqifan. Kanatu jira gaa'ela keessa. Elaan gaa'ela koo raawwadheera mini maaliif dhufe kuni maaliif dhufe jechuun hin danda'amu. Inumaan misirroo har'aa ishee fudheera du'aan malee ishee hin dhiisu. Gooftaan akka mana kiristaanaaf dabarsee of kenne dabarsee isheedhaaf of kenna jedhee kan fudhate obboleessi. Obboleettinis akka jettee kan fudhattu dubbiin har'aa kuni dhugaa ta'uu qormaata ganaa jireenya keessa jirutu mirkaneessa. Kanaaf qormaanni kan dhufu ragaa har'a chaappaa mana kiristaanatiin ittiin wal amanne sana akka ragaa baanuufi akka chaappaa mallattoodha jechuudha. Mallattoo mirkaneeffannaa ishee dhumaati jechuudha qormaanni tidaarii keessa yookaan immoo gaa'ela keessa jiru. Kanaaf qormaata hunda mo'achuun barbaachisaadha. Waaqayyo tokko kan godhe eenyutu adda baasa jedha waan ta'eef kitaabni qulqulluun warri gaa'elarra jirru gaa'ela keenya jabeessinee haa eeggannu. Namaaf bakka kan kenne gaa'ela keessatti hirmaachuu kan qabu Kiristoos Maariyaamii warra duuka boota Waaqayyoof ergamoota qofa. Kanaan aloomuun hirmaata. Gaa'ela namaa keessa namni dhuunfaan galuu qabu nuti warri gaa'ela hin gaggeessine warri biroon yoo jiraanne gaa'ela namaa keessaa kan galle waaqatu tokko godhe oduudhaan gargar akka hin qoonne ijjiitiin kunoo guddaadha isa sabiiti. Gaa'ela diiguun bakka sabii namaaf qophaa'e nama dhabsiisaa. Gaarummaa Waaqayyo biraa namaaf kenname nama dhabsiisaanii. Kanaaf ijjiitiin kun guddaadha. Arjummaan Waaqayyoo immoo kana raawwatti. Waaqni samii irra teessoo taasifate lafa irratti immoo cidha namaa eebbisuuf gaa'ela namaa eebbisuuf yoo argamu dhugumatti icciitii guddaadha. Wantoota gurguddoo sanaaf icciitii guddaa akka jedhames ilaallee jirra. Manni qaanaa si galateeffatti Gooftaa. Manni qaanaa si galateeffatti wayinii isheedhaaf qopheessite akka jedhe mana qaanaa kan jedhame har'a dhala namaati. Cidha kana Waaqayyo yoo eeyyame malee namni taasisuu hin danda'u. Kanaaf hunda isaa eeyyame akka arjummaa isaatti wal qixxeessee yoonaan kan dhuge maqaan Waaqaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Icciitiin kuni guddaadha.